Hello guys, welcome. Arras deebina jirra. Abdurri Teach Medea irraa barnoota addaan isin dura hafe isuma chapter 5 fi isinitti qaxxaluudhaaf dhufeen jira. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii isiniin jechaa like, share, subscribe, comment gootanii yeroo jalqabdan like tuutanii like yeroo sakandii xiqqaa isinirraan fudhattu hiriyoota keessan kan harkiin biraanis geessanii akka inni fayyadamu yoo taasiftan barnoonni isin dura hafu kun bifa gaariin akka isin bira ga'uuf haala isinii mijjeessaa barnoota waliin turtii gaariin isiniin jechaa barumsa keessan eegalaan isiniin jaa barumsa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Okay, mata dureen hafe maali? Period of what? Production. Maali kuni? Period of what? Production. Yeroo oomishaa jechuun waan biraami inni kun kana jechuun maali? Yeroo oomishaa jechuudha. Yeroo oomishaa jechuu gabaabummaa waan biraamiti. Sirriitti kan isin qabachuu qabdan asirraa kana jechuudha. Isin barataa kutaa takkaati hojii takka maaliif? Barnoonni Ingiliffaa kun isin haaraa waan ta'eef barnoonni Economicsi illeen akkasuma isiniif haaraa. Kanaafaan dhiphamaa jira waan ta'eef niin dhiphamutti hin jira isiniif wanna godhuuf. Silaa kan ta'e karaa itti agarsiisaa dabruma qofa waan biraa takka illeen hin jiru. Barumsichaa waliin turtii gaarii. The classification of period of the production is what mainly based on what the degree of flexibility of what economic resource of change in the business environment in the product of consuming this resource. Okay, classification ni beekta ramadii period of the production yeroo oomishaa kan keessatti yeroo akkam oomishni oomishama in the mainly based on the degree of the flexibility in the economic resource change in the what business. Okay, kana jechuun maal jechuudha? Bar ramadiin kun jechuun nun jeelaal yeroo oomishaa kam irra caalaa sadarkaa jijjiirama naannoo daldala oomishaalee qabeenya sanatti kan fayyadamu yookaan kan jijjiiramu irratti kan hundaa'u yeroo akkamiitii nun jee yeroo oomisha gabaa yeroo oomisha yoo xiqqaate galteewwan keessaa tokko dhaabbata ta'e kan itti mul'atu iddoo oomisha irra argatan jechuu fi kan jijjiiramoota kanuma kanaa bar waan biraati miti. Haala kanaan adda baasuu dandeessu jechuudha. Kunneen maali? Kanuma kana ibsaa jechuudha. Okay, bishaan dhugaa. Okay, continue. As garagari xiyyeeffannaa as deeffadhu. Kana jechuun maali? Yeroo oomisha gabaabaa yeroo oomisha yeroo yoo xiqqaate galteewwan keessatti tokko dhaabbata ta'e kamiyyuu keessatti ammallee haftee oomisha jijjiiramaa ta'e kan agarsiisudha jenne. Kunis galteewwan garaagarummaa qabaachuu yookaan ibsu yookaan kan dabalu yookaan kan irratu adda baafnee kan itti beeknu jechuudha. Okay, short run period of production. Short run production of what? Period of production. Short run period of production. Kana jechuun maali? Amma short run period of production ka jennuun kun maali? Yeroo laallummaa isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kun maal ibsa? Oomisha yeroo dheeraa short run period of production, long run jeeti adda lama ba'ee jira jechuudha. Kana keessatti imma short runiin kun maali? Short run ka jenneen kun oomishni tokko jechuu yeroo gabaabaa keessatti oomisha guddisuu yoo barbaade jechuu wantoota jijjiiramaa kanneen akka humna namaa fi meeshaalee jallisii caalatti fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti kan fiddu jechuudha. Refer period of the production in which latest one of the what input in the fixed wall the remaining of the variable jechuudha. Okay,
implies. This implies that an increase in what? Output in the short run can be what? Brought about by increasing this input. That can be what? Varied, which are what? Known as variable input. Okay. For example, what? Fakkeenyaaf maali wanni kun sirriitti na jala deemee ilaali. Oomishtoonni tokkoon isaa jechuudha. If producer wish to increase input in the short run, she or he can be do by using more in the variable factor like labor and raw material. Gorte karma kana jechuudha biraa miti. Kun fakkeenyaaf yeroo ilaallutti jechuudha. Oomishtoonni tokkoon yeroo gabaabaa keessatti oomisha guddisuu yoo barbaade wantoota jijjiirama kanneen akka humna namaa fi meeshaalee jallisii caalatti yoo fayyadame wanna san yeroo gabaabaa keessatti milkeessuu akkam itti danda'u jechuudha gabaabumatti. Inni kanarraa hafe hoo maali? Long run period of production. Okay. Long run what? Long run period of production. Hordofi is period of the production in which all input are what? Variable or there is no fixed resource. In general, a firm. Okay. Kanumaan dura isinii kakooyi. Kana kan yeroo dheeraa kana jennuun kun jechuudha. Oomisha galteewwan hundi jijjiiramaa haa ta'an jechuu yookaanis ammoo akka waliigalaatti qabeenyi dhaabbataa hin jirredha. Fakkeenyaaf qabeenyi dhaabbataa hin jirredha. Dhaabbanni kun tokkoon isaa fakkeenyaaf warshaa haaraa dhaabuu yookaan gamoo warshaa haarawaa kaasuu akka danda'an fa'aa kan agarsiisu jechuudha. Firm install qottu. Can install new plant rise new factor building. Okay. A long run is what? Long run is period during the size of plant can be what? Changed. Okay. Akkuma masinjee kan irra caalatti jechuudha fakkeenyaaf. Dhaabbanni tokko warshaa haaraa dhaabuu fakkeenyaaf gamoo ijaaruu fa'aa minaamin hin jenne yeroo dheeraa jechuun yoo amma fakkeenyaaf yeroo guddinni biqiltuu tokko jijjiiramuu danda'udha. Fakkeenyaaf guddinni biqiltuu akka amma fakkeenyaaf wanta takka amma fakkeenyaaf piroosesa amma gaartiraa takka dhaabdee bishaan itti gootee isii qabsiistee piroosesa innis isii sun deemtu san deemtee istaayilii akkasii sun long run jenneeti yaamnaa nuun jechaa jira. Okay. Kam haala kanaan itti fuftaa jechuudha. This all factor as the variable is in the long run. Variable onni kanaa kun maali? Long run jennaanii jechuudha. Okay. Na hordofi. It must be understood that when we say short run and the long run, it does not what? Necessarily means relatively short or long period of what? Time like 1 year or less than 1 year or like 2 or 5 years. Kanuma jechuun biraamiti bar. Laal okay. Sirriitti hordofi ammallee. Wanti takka jechuun fakkeenyaaf yeroo wanta silaa ati ta'uu qabdu sanitti jechuudha. Yeroo dheeraa keessatti jijjiirama kan fiddu yoo jennu jechuudha. Innis dirqamaan jechuudha. Wanti ati oomishtu kun jechuudha yeroo gabaabaa fi dheeraa yoo jennu gabaabumatti yookaan dheeraa akka waggaa tokko yookaan waggaa tokko gadi
yookaan akka waggaa lamaa yookaan akka 5 jechuun adda baafnee himuu kan itti dandeenyu jechuudha. Kun akka hin taane hubatamuu qaba jechuudha. Okay? Yookaanis 5 jechuun akka hin taane ta'uu qaba. Kana malees wanti kun jechuudha. Nama kana malees haa laallu. Laal fakkeenyaaf wanta amma nuti ilaaluu barbaannu jechuudha fakkeenyaaf. Mastibii fayyannee ilaallee kana keessatti. Haa ta'u malee it is rather refer to nature of economic arrangement of what? Arrangement of the input in response of what? The what? Changing economic environment. Okay. Economic environment. Kana jechuun amma maali? Wanta kana keessatti jechuudha fakkeenyaaf yeroo akkasii wantoonni akkasii kun jechuudha kan hubatamuu qabu wanta haala diinagdee jijjiiramaa jiru kana keessatti deebii kennuudha bar. Maalummaa isaa qophii diinagdee kana keessatti galteewwan isaa agarsiisuudha fakkeenyaaf. Oomisha waliigalaa kan giddu galeessaa kan yeroo dheeraa kan yeroo dhiyoo jettee jechuudha. Response gootee change economic environment makeetii irratti jijjiiramoota kana laaltee hubachuu kan itti dandeessu jechuudha. Okay? Inni itti aanu maali? Total product, average product and the marginal product waliin ilaalla. The productivity variable input can be what? Measured in the different from garaagarummaa isaa as jalatti ilaallaa jechuu isaan hunda tokkoon isaa. Total product maali? Total product jechuu. Total product is the overall amount of output produced by what? Factor of production employed over what? Given period jechuudha. Given period of time jechuudha bakka gabaabumatti. Inni kun isaan hundarra maali? Total product hogganyan oomishni waliigalaa kun jechuudha bafar waan biraa miti. Oomishni waliigalaa jechuun haga oomisha waliigalaa sababoota oomishaa yeroo murtaa'e keessatti qacaramanii kan oomishamuudha jechuudha. Kan oomishamuudha wanti kun yeroo tam keessatti yeroo murtaa'e long period of time keessatti jechuudha. Irra caalaan isaa maali? Kan oomishamuudha jechuudha. Okay? Employed what over given period of time ida. Time irraa fe isin eessa time eessa dubbisan jira. Akkaan amma dura ilaaleetti maa time period of time ida jechuudha. Period jeetuma dhiise jechuudha. It is what? Gross or entry output by worker. Output by what? Worker. In the what? And expressed in the term of quantity. Okay? Kana jechuun maali? Isumarraa jechuudha fakkeenyaaf. Akkuma isa kanaa jechuudha jijjiiramuu kan danda'u. Innis maali? Baay'ina isaarra dhaabbatee innis oomisha waliigalaa yookaan guutuu hojjettootaan kan ibsamu yoo ta'u baay'inni isaa amma fakkeenyaaf quantity kan jenneen kun jechuudha. Kiwiin kun jechuudha baay'inni isaadha kan ibsamudha. Maaliin kan ibsamudha? Kiwiidhaan kan ibsamudha jechuudha. In short run production function. From what? Obtain what? It is total product by what? Using combination of variable input with specific amount of fixed input ida jechuudha. Haala kanaan hubachuu dandeessu. Okay? Haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Okay? Haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Okay? Itti fufi. Example. Kanaaf jechuudha wanni kanarraa hafe maali? Average product
average product. Average product is equal to a firm average product obtained by what divided by total output by what the number of worker employed dha jechuudha. Gartee haala salphaan sii kaayee jechuudha amma inni kun. Inni biraadhaa maali? Maal jenne average product jechuudha. Average product jechuun maali? Naime average product jechuun maali? Oomisha. Average product jechuun oomishni gidduu jechuudha. Firm average product obtained by divided by to the total output by what the number of worker employed dha jechuudha gabaabumatti. Kana jechuun maali? Oomisha giddu galeessaa jechuudha bara waan biraami bara. AP is equal to oomishoonni giddu galeessaa kun dhaabbata tokko kan argamu. Oomisha maali? Oomisha waliigalaa baay'ina hojjettoota qacaramanii waan san hojjechuu jiru kanaaf hiru jechuu barga waan biraa miti. Warra hojjettoota kanaaf hiru. Kun bifoonnaati yeroo keenyoo maali? Isuma kana jechuu this can be put what? There can be what? This can be put in the form of the what? Bifa calculation jechuudha. AP is equal to total production over L jechuudha waan biraan kanuma bakka gabaabumatti. Where what? Average product is equal to average product comma total product is equal to total product and labor jechuudha waan biraan humna namaatti jechuudha. Hiruu jechuudha waan labaritti hiru. Gabaabumatti jechuudha isa kana qabachuu qabdan waan biraan miti. Isa kana sirriitti naa qabachuu qabdu jechuudha. Similarly, average product of the labor may be defined as what? Akka kanaan gadiitti ilaalinu jechaa jira. APL. Average product labor is equal to total product over what? Labor jechuudha. Gabaabumatti. Where total product standard for total production. Dabarfannu. Average product labor stand of the average product for what? Labor. Okay. Inni nu hafe maali? Average product is what? Good indicator the productivity of labor. Yeroo inni kun jechuudha itti oomishamu kana keessatti fakkeenyaaf oomishni marginaalii kun jechuudha. Fakkeenyaaf wanni ati ilaaluu qabdu oomishni average kun jechuudha average product kun jechuudha. Inni average kun jechuudha oomisha giddu galeessaa average product kana jechuudha. Dhaabbata tokko yookaanis gara dhaabbata biraa kan argamu oomisha waliigalaa baay'ina hojjettoota achi keessa qaxaramanii kanaaf hiruu bifa kanaan kan adda baaftu nu garsiisu jechuudha. Product indicate what? Indicator to the productivity of labor. Kanuma jechuudha. Productivity is what? Measure of output per unit input. Okay. Example, output ratio for what? The level of input and the what? Corresponding level of what? Output. Okay. Kan nu hafe maali? Marginal product ilaallee haa dabarfannu. Okay. Marginal what? Product. Marginal product in maali? Okay. It is holding the quantity of the other factor constant that increasing output which result from using one additional or what? Extra unit of single factor input. Call it what? Marginal physical. Marginal what? Marginal physical product or simply marginal products. In other word, all other things being unequal, the marginal product is the percentage change in the total output. Result from the percentage of change in the variable
inputidha jechuudha. Bifa cheenjiitiin kaama. Cheenjiin kun asin laali cheenji hogga jennu isa mallattoo kanaa kana jechuudha. Gamachaanuu kanii si garsiisaa jiru jechuudha. Qalama diimaa laali. Isa kanaa haa qabu san jechuudha cheenji. Ka jenneen kun jechuudha. Okay? Haala kanaan laaluu dandeessu. Okay? Laaluu maali? Ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf. Sirriitti na hordofi gaamma. Marginal product kana amma akkamitti maaltu isa jijjiirama isa godhe. Isa waliigalaa jijjiirama galtee humna namaa agarsiisan. Akka herreegaatti sama fakkeenyaaf marginal productiin is equal to average total product over average labour dha jechuudha. Waan biraan barkaraa biraati. Marginal product fi average productiin jijjiirama factory labour isa maali jechuudha. Lamaan isaaniitu maali? Lamaan isaaniitu irraa total productiin hojii irra maal kan argamu hojii irraa kan argamanidha. Gabaabumatti wanni ati ilaaluu qabdu. Haala kanaan bu'aa isaa sadan bakka kana bakka tokkotti wal finnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Cheenjii haqabu cheenjii kanaan isaanirraa maal ta'a adda ta'uu danda'a jechuudha marginal productiin kun jechuudha. Haala kanaan laallee dabarfachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan iddoo tokkotti finnee waliin haa ilaallu. Hootu dhufne amma. Haala kanaan maali madaalli isaa bifa herreegaatiin laallee haa dabarfannu. Marginal productiin is equal to change kan jenneen san akkuma ani isiniin jeelaal change total product over what change laaboriidha jechuudha. Gabaabumatti isuma kana qofa qabattaati. Kana jechuun maali change total productiin stand of what change in the total production jechuudha wanti kun. Ammallee change labor stand for what change in what labor input dha jechuudha gabaabumatti. Mathematically bifa herreegaatiin yeroo keenyu jechuudha. Mathematically marginal product is equal to change in total product over what change in labor. Lamaan isaaniitu both the marginal product fi average product maali isaan lamaanuu maali both waliin maali lamaan isaanii bakka takkatti variable factory yookaanis labor are what derived what from what the total product of labor ka jenneen adda baafnu jechuudha. Isa akkasitti dabaafna jechuudha. This is what the three return with of total product in marginal product of what marginal and average product APR what interrelated. Okay, haala kanaan laaluu dandeessu jechuudha. Okay, hordoftoota koo barnoonni keenya ka'arraas kanumaan xumurama. Gizee biraa isuma isarraa cite qabadhee isiniif hin dhiyaadhaa. Barnoota waliin turtii gaarii isiniin jechaa like share subscribe comment gootanii na jajjabeessuun hamilee naa ta'an isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa.